Kiristaanummaan jireenya hin madaalamu hojiin keenya. Kiristaanummaan jireenya hin madaalamu hojiin keenya. Noo waale maqaa jirra akka deemne eessa keenya. Gaaf tokko nu dhaabachiisa hojiin keenya nu gaafachiisa. Gaaf tokko nu dhaabachiisa hojiin keenya kun nu gaafachiisa. Gaaf tokko nu dhaabachiisa dhumarratti nu gaafachiisa. Kiristaanummaan jireenya. Amantiin jireenya namaa keessatti bu'uura cimaa qaba. Amantiin yaada namaa, amala isaa fi hariiroo hawaasaa sirreessa. Har'a waa'ee gahee amantiin hawaasaa cimsuu keessatti qabu akkasumas qajeelfamoota uffannaa amantiilee adda addaa irratti xiyyeeffadhaa hanga dhumaatti na hordofaa. Faarfannaa faarfadhee miti isaan faarsi ta'ee argamu. Natti lallabameef miti hojiidhaan yommuu beekamu. Afaan koonis lallabeef miti jiraadhee yommuu argamu. Amanaas fakkaadheef miti ija kanarraa eegamu. Gaaf tokko dhufaa Yesuusii ija isaa walitti qabu. Deebii maal deebisuuf jirra homaa yoo nu harkaa dhabu. Gaaf tokko dhufaa Yesuusii ija isaa walitti qabu. Deebii maal deebisuuf jirra homaa yoo nu harkaa dhabu. Amantiin hawaasa walitti hidhuu keessatti shoora olaanaa qaba. Jaalala, obsa, wal kabajuu fi wal gargaarsa barsiisuun namoota gara tokkummaatti fida. Waa'ee jireenya bara baraas ni barsiisa. Akkasumas duudhaa gaarii dhalootaa dhalootatti dabarsuudhaan aadaan hawaasaa akka hin banne taasisa. Kana jechuun amantaan aadaa balleessaa osoo hin taane aadaa tursiisaa jechuudha. Garuu sirnaan fayyadamuu baannaan aadaa irratti amantaan miidhaa guddaa fiduu mala. Kiristaanummaan jireenya. Kiristaanummaan jireenya hin madaalamu hojiin keenya. Kiristaanummaan jireenya hin madaalamu hojiin keenya. Noo waale maqaa jirra akka deemne eessa keenya. Gaaf tokko nu dhaabachiisa hojiin keenya nu gaafachiisa. Gaaf tokko nu dhaabachiisa hojiin keenya kun nu gaafachiisa. Gaaf tokko nu dhaabachiisa dhumarratti nu gaafachiisa. Kiristaanummaan jireenya. Yeroo ammaa addunyaan amantiilee adda addaa hedduu qabdi. Kiristaanaa fi Islaamni amantiilee uummata baay'inaan hordofaman yoo ta'an, amantiileen akka Budiizimii fi Hinduuzimiis ni jiru. Gama biraatiin namoonni amantii hin qabne yookaan of hin amanne jedhanis yeroo ammaa lakkoofsaan dabalaa jiru. Kunis garaagarummaa yaadaa amantaa irratti addunyaarra jiraachuu agarsiisa. Amantiilee hunda jechuun karaa danda'amuun qajeeltowwan waliigalaa qabu. Isaan keessaa jaalala, nama badii irraa fagaachuu, dhugaa dubbachuu fi nageenya eeguun kanneen ijoodha. Qajeeltowwan kunniinis jireenya duudhaa fi hawaasaa sirreessuuf kan kaayeffatanidha. Albuubaala duwwaalala duubaan waan qabdu fakkaata. Bifa kee yommuu ilaalanii ija namaa ofii ta'wata. Gooftaan kee moomaa sittirrisee humna isaa baay'ee nyaateeta. Harki isaa somaa sinnawwanne kunuunsa gaariis argateeta. Har'allee qottoon Waaqayyoo mukoota irra dhaabamee jira. Egaa kan ijaan godhanne kutamee gatamuu jira.
Seerawwan kunis jireenya dhuunfaa fi hawaasaa sirreessuuf kan kaayeffatanidha. Haala uffannaa irrattis amantiileen adda addaa qajeelfamoota ofii isaanii ni qabu. Kiristaanonni uffata safuu fi aadaa sabichaa eeguu uffachuu barsiisu. Islaamonnis immoo uffata qaamaa haguugu, kabajaa fi of eeggannoo agarsiisuu uffachuu ajaju. Budiizimiin immoo uffata fedhii qaama hir'isu, salphaa fi tasgabbaa'aa ta'ee akka uffatamu gorsa. Akka amantaatti uffanni dhiiraa fi dubartii adda addummaa qaba. Adda addummaan kun safuu qaamaa fi gahee hawaasaa irratti hundaa'a. Kaayyoon inni guddaan nama badii irraa eeguu fi kabaja ofii fi kan biroo tikfachuudha. Kanaaf dhiirri uffata dubartii, dubartiinis uffata dhiiraa uffachuun hin deeggaramu jechuudha. Har'allee gootonni Waaqayyoo mukoota irra dhaabamee jira. Egaa kan ijaan godhannee kutamee gatamuuf jira. Kiristaanummaan jireenya. Waldaan kiristaanaa ganamaa kiristaanummaa dhiistee wanta hin taane hin lallabdu turte. Yeroo ammaa raajii isaa kamtu akka Phaawulos waa'ee safuu wangeelaa barsiisee beekaa? Xiimotewos isa duraa boqonnaa 2:9 akkas jedha. Warri dubartii immoo amalli isaan agarsiisan mataa tolfachuutti, warqee fi callee naqachuutti, uffata gati jabeessa uffachuutti, keessa ba'uudhaan of kooluu utuu hin ta'in uffata qajeelaa fakkaatu akka ta'utti uffachuudhaan, maallaan jechuudhaan, of qabuudhaanis haa ta'uu jedha. Waanuma afetu hafa malee wangeelli sharafamu. Amma barsiisni akkanaa afeera. Kunis bu'aa raajota bara keenyaati. Ishinaa nama mul'isu jecha bareedaa dubbachuu, miidhagina sin agarsiisu, duubaan kokkolanii uffachuu. Afaan irra miti Waaqayyoo garaa ilaala. Miliqanii galuun hin jiru, inni deemsa namaa madaala. Kella irratti qabamuuf jenna waanuma baannu baatanne, wanta nuuf hin eeyyamamne lafaa keenyu yoo malanne. Kella irratti qabamuuf jirra waanuma baannu baatanne, wanta nuuf hin eeyyamamne lafaa keenyu yoo malanne. Bardhumaattis seera malee jiraachuun baay'ataa jedha Wangeela Maatewos boqonnaa 24:2 irratti. Inni seera malee jiraatu sunis gocha seexanaatiin wanta hojii aangoo, milikitaa fi dinqii fakkaatanis in dhufaa jedha. Warri baduuf jiran hundinuu immoo fayyuudhaaf dhugaa jaallatanii fudhachuu waan didaniif gowwoomsaa hammina hundumaa isaan irratti in fida. Kanaafis Waaqayyo wanta dhugaa hin ta'in akka amananiif gocha nama wallaalchisu isaanitti in ergaa jedha. Tasalonqees 2 boqonnaa 2:9-11 irratti. Kiristaanummaan jireenya, kiristaanummaan jireenya, dhimma daala hojiin keenya. Kiristaanummaan jireenya, dhimma daala hojiin keenya. Yoo waale makaa jirra akka deemne eessa keenya. Gaaf tokko nu dhaabachiisa, hojiin keenya nu gaafachiisa. Gaaf tokko nu dhaabachiisa, hojiin keenya kun nu gaafachiisa. Gaaf tokko nu dhaabachiisa, dhumarratti nu gaafachiisa. Wangeelli safuu qaba. Yoo safuu dhabees maal aadaan sabaa safuu hin qabu? Waldaa kiristaanaa kan balleessaa jiru raajota bara keenyaati. Isa hin dhageenyetti dubbii ilaaluun sirrii miti. Isa dubbii Waaqayyoo utuu dhaga'uu dhaloota mancaasu bira jira dubbiin. Warri bakkee homaa hin goone warra keessaatu rakkoo qaba. Kan warri keessaa kana fakkaatan warri ala jiran immoo akkam ta'u? Walumaa galatti
amantiin jireenya gaarii ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba. Qajeeltowwan amantaa uffannaa namoota gara safuu nagaa fi kabajaatti qajeelchuuf hojjetu. Garaagarummaan jiraatus kaayyoon isaa inni tokko hawaasa gaarii fi tasgabbaa'aa ta'ee uumuudha. Ishinaa nama mul'isu jecha bareedaa dubbachuu miidhagina sin agarsiisu duubaan kokkolanii uffachuu afaan irra miti waaqayyoo garaa ilaalaa miliqanii galuun hin jiru inni deemsa namaa madaalaa kellarratti qabamuuf jennaa waanuma baanuu baatannee wanta nuuf hin eeyyamamne lafaa keenyu yoo malanne kellarratti qabamuuf jirra waanuma baanuu baatannee wanta nuuf hin eeyyamamne lafaa keenyu yoo malanne. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa, namni isin viidiyoo irratti argitan kun nama paasterii ta'uun waldaa hundeessee tajaajila kennaa jirudha. Namni kun uffataa fi kophee dubartii yeroo ammaa addunyaarra uffataa jiran uffachuun tajaajila. Uffataa fi amantaan walirraa dhiibbaa hin ga'an jedhee barsiisa. Garuu macaan qulqulluun waa'ee kanaa maal jedhaa? Kaguufaa seera Lewwotaa boqonnaa 22 lakkoofsa 5 irraa uffata dhiiraa dubartiin hin uffatin, uffata dubartiis dhiirri hin uffatin jedha. Eenyutillee wanta akkasii yoo godhe Waaqayyo gooftaa kee biratti ciiggaamaa hin ta'a jedha. Faarfannaa faarfadhee miti isaan faarsi ta'ee argamu natti lallabameef miti hojiidhaan yommuu beekamu afaan koonis lallabeef miti jiraadhee yommuu argamu amanaas fakkaadheef miti ija kanarraa eegamu gaaf tokko dhufaa Yesuusi ija isaa walitti qabu deebii maal deebisuuf jirra homaa yoo nu argaa dhabu gaaf tokko dhufaa Yesuusi ija isaa walitti qabu deebii maal deebisuuf jirra homaa yoo nu argaa dhabu. Kakuu haaraa Qorontoos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti isin caaffata Kiristoos warra nuyi hojjennuuf ta'uun keessan beekamaadha. Caaffatichis qalamiidhaan utuu hin ta'in hafuura Waaqayyoo isa jiraataatiin gabatee dhagaattis utuu hin ta'in garaa namaatti caafamee jedha. Kanaaf namni jireenya isaa eeggatee fakkeenya gaarii ta'uu qaba malee akka fete jiraachuu hin qabu. Walumaa gala faallaa wangeelaa jiraachuu fi barsiisuun mormituu wangeelaa ta'uu isaa beekuun gaariidha. Egaan odeeffannoon isin biraan ga'uuf qindeesse xumureen jira. Warreen haaraa taatan sabskiraayib gochuun na hordofaa. Horaa bulaa.